يا هلا بالشطورة، بالشطورة البنت الأمورة الأثيوبية الحلوة، القمر القمر. كيفك؟ ما شاء الله عندك صفحة، عندك توك توك ومتابعين ها؟ ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. Jarri Arabaa kun bara gara namaa fi fuula namaa argiteedha kan ishii waan tiiktookii ishii ittiin guddifatte jechaadha. Nagaa isiniif haa baay'atu hordoftoota chaanaalii kootii ashama harka fuunee akkam jirtu nagaa keessanii. Ani nagaadha obboleettiin teessanii baga nagaa qabaattan yeroo kana geessanii viidiyoo kana laayikii godhaa sheerillee godhaan siniin jedha. Asumaan immoo maamila koo ta'ullee hin dagatin ani jajjabeessuun keessan immoo ittuma hafuufu siniin jedha galatoomaa jecha. Viidiyoo kana gubbaarratti micayyoon tun deddeebitee waan ratteetu hojjetti jechaadha. Filiippiiniin illee bira jirti. Yeroo inni akkasittiin viidiyoo waraaba akkasumallee bukkeerree teessee baa'anyu ijoollee keenya yeroo baay'ee jechaadha. Mana madaamii akkasina godhee mucaan ishee akkasina godhee akkasina ta'e akkasan ta'e akkanan ta'e nan ulfaa'e maalan ta'e jettanii yeroo dubbattan balleessaa guddaa isinillee haa qabdanidha. Namni tokko yoo nyaara keessan argedha kan isinitti siqu malee nyaara keessan yoo ta'u inni argine wanti isinitti siqu tokkollee hin jiru. Baay'ee kan nagarramu keessana Araboonni baay'ee sodaa guddaa qabu bara nyaara keenya lalan nyaara keessaniin ol fuutanii otoo gadi fuutanii baay'ee nyaara keessaniin lalan. Ani yeroo tokko na yaadadha billaa beektu miti nama isaan bar Itoophiyaan nama qalti nama ajjeefti jedhu dhugaa rabbiiti jechaadha. Waanan jedheefan qaban nyaara kee argina nyaara kee xoffannaan eenyuyyuu taana sitti siquu hin danda'u. Isin immoo fuuldura dhaabattanii waarrattanii micayyoontu nama minyatti bar as garagartee nyaara walii gadi fuuldura maalii taate hoggaa inni jajju kana galatoomi jettee biraan deemtu shaayii isaa jala keessee waarratte. Keessattuu immoo Suudi Arabiyaa keessatti isin akkasittiin bakka dhiironni isaanii yookiin abboonni manaa isaanii jaarsas yaa ta'u akkasitti fuuldura dhaabattanii waarrattanii itti siqxanii wajjin haasoftan gaafa boodatti immoo billaa isinitti fudhattee waarratteetu madaamittiin qirix singooti beekadhaa isiniin jedha. Of eeggadhaa ijoollee keenya. Amma barbaada yoo ta'e hojiidhaaf biyyaa baatanii hojii keessan hojjetadhaa malee fuuldura dhaabattanii waarrattanii waan itti geessitan sitti geessati biraa deema. Suudi Arabiyaa jechaan yeroo dhattanis taanan mataa keessan irra shaffanadhaa of hin argisiisinaa fuula keessan irra shaffanadhaa jechaadha. Innaa maaliif seetan of kabajanii biyya ormaa keessa jiraattanii gaafa keessaa galtaffataa jettanii jiraattu rakkoo hin qabu. Innarra fuuldura dhaabattanii waarrattanii yoo inni kana jedhe kanatti haasoftan baay'ee isaanii na argachaadha. Tiiktookii isaanii ittiin guddifachuu miidiyaa isaanii ittiin guddifachuudhaaf ijoollee keenya kana eenyudha. Kun immoo waan sirrii miti waan jajamullee miti jechaadha. Jajuus hin qabu dubbiin akkanaa booda deemee waan fokkisaarra waan ga'uuf dubartoota keenya shamarran keenya miidhuu danda'a waan ta'eef jechaadha. Otoo hin miidhamin har'aa waan akkanaa kana gubbaarraa of eeggadhaa jechaadha. Gaafa miidhamtan immoo wayyoo akkasan ta'e akkasina godhee akkasan ta'e jettanii haasa'uudhaan dursa waan arra hojjettan waan arra gootan irraa of qusadhaa obboloota kiyya siniin jedha. Odoo waan barbaade yute tana laalame tana malachaan viidiyoo akkata waraabdee TikTok irratti gallakkisti yoo distii keessa teessee nyaatte jechaadha. Amma laal bakka itti hojjettu maktaba eenyu keessa kushiinaa keessa bakka ruuziitti hojjetan waan hundatti hojjetan viidiyoo akkanaa waraabdanii maaliif eenyu irratti xobgoot TikTok irratti hoggaasin xobgootan in argu isaan TikTok hundumatti argasiin bichaadha seetanii amma kana maal jechuudha mee biradistii keessa teessee waarrattee hoggaa ruuzii nyaattu kana maal jechaadha. Ijoollee keenya tokko ofuma balleessaa guddaa qabdu bar mee kana hoggaa argan maaliif akkas goota yoo jedha maal jetteetu itti deebistame maalitti dubbatta bakka viidiyicha immoo dirqama hin argu jechaadha. Gaafa argan maal taanan biradistii keenya keessa teessee nyaattaa nuyi nyaatatti qopheeffannaa ati immoo keessa teessee waarratteetu eenyuutta gaafsana si miidhu. Gaafsa namoo kan balbala sitti cufuu danda'u. Gaafa balbala sitti cufanoo balbala natti cufanii wayyoo gubadhee na dhaqqabaa Oromoo koo akkasan ta'e akkanan ta'e yeroo baay'ee immoo balleessaa baay'ee qaba barra. Balleessaa kan qabu eenyu seetan numti mataan keenya balleessaa hedduu qabna jechaadha. Waan nu galchine keessa gallaa waan nu ilaallanne keessatti argamna jechaadha. Wanti nu biyyaa baanee fi dalagachuu obboloota kiyya. Kaayyoo baataniif qofa beekaa dhugaa dubbachuudhaaf. Adaraa keessan Arabni eenyumaa yoo ta'e hoggaa viidiyoo si waraaban kana ishiin jedhina tole hin jedhina. TikTokii ishii ittiin guddifachuu miidiyaa ishii ittiin guddifachuu waan barbaadduu fi bakka akkanaa kanaatti hin argamina. Ijoolleen keenya yeroo baay'ee si fuula of argisiistu dhugaa dubbachuudhaaf.
innaa of eeggadhaan siniin jedha waan akkanaa gaarii miti. TikTokis immoo yeroo hojjettanii yeroo akkasittiin kun ammoo waan hin taane dalagdanii yookaan meeshaa isaanii waraabdanii mana isaanii keessa isaa waraabdanii maal gootanii poostii yoggaa gootanii waanuma eenyumtuun argine isaan argine isinitti fakkaata. Miidiyaa jechaan nama hundumatu biyya hundumatu hordofuu danda'a jechaan. Daa'ima isaanii faa waraabdanii uffata shiifaa uffata madaamii kan kaawwatanii sababii uffata san kaawwatanii viidiyoo waraabamaniif kan mana isaanii ari'amanillee baay'ee isaaniitu jira jechaan. Uffata ijoollee kiyyaallee kaawwatte jettee yaadatte yoo ta'e yeroo tokko asiin Beeruutiin kana keessatti uffata madaamii kaawwattee TikTokii hojjettee achi booda isa sargitee simjatachiyaan intala shiimoo kaawwattee TikTokii hojjettee gaaf kaanitti inimatte jechaadha. Micayyoo sana gara inkassaste akkamitti waan uffata kiyya kaawwattee akkamitti uffata mucaa kiyya kaawwattee TikTokii hojjettee jettee jechaadha. Waan argitu waan miidiyaa kana gubbaa irratti isaan arga isinitti fakkaatu ta'uun beeku. Ani ijoollee keenya yeroo waan akkasii hojjettan of eeggadhaa isiniin jedha. Maalumaa isinitti hafe waamti TikTokii kun maa inni bu'aasaa isinitti hafe isiniin jedha. Inni kun illee asumaan gorsa kiyya isiniif qabudha. Warroonni waan akkanaa hojjettanis jechaadha. Isinis immoo warroonni kontiraata jirtan jechaadha. Dirqama viidiyoo waraabuu isaa wajji viidiyoo hojjechuu miti kanatti manaa baatee dhuftee kanatti dhufteef dalagattee of jijjiirtee gara biyya keetii galuudha. Dirqama isaa wajjin teessee kolfuu miti. Mijoon tuni amma ishiin jalqaba isinitti argisiisatuni viidiyoo isaanii gubbaa irratti yeroo jarseenne yeroo baay'ee nan laala. Jaarsichi qanumaan waraabee poostii godhe inni itti waa argata ka. Kanaaf waan akkanaa kun barbaachisaa miti. Barbaaduu jedhanii fuuldura teessanii ata ilkaan keessan har'a ilkaan 32 gadi haftee kofalta borummoo isumatu si keessaa gadarcaa jechaadha. Yaa obboleettiitii yoo of eeggadhu hin barbaachisu waan bakka isin hin barbaachifne dhaabbatina. Nuyi maal jedhamna seetan hojjettuu jedhamna tokko maal jedhu kaddaamamu maal jedhu nuyi isa jedhamna shi malee jiraattuu biyya sanaa yookaan madaamii miti nuyi obboloota kiyya waasinii qabu kaffira isaanii miti nuota alagaadha Itoophiyaawwiidha hojjettoota jedhamna shi. Kanaafuu waan akkanaa kana of eeggadhaa isiniin jedha. Fuuldura teessanii ilkaan keessaniin ibsina rakkoo kan isinirraan ga'u isinuma mataa keessanii waan ta'eef wanti mataan ofii kun namaan ga'u keessattuu hasii miti. Of eeggachuun hin barbaachisa isiniin jedha. Asumaan dhaamsa kiyya isiniif dabarsa obboloota kiyya baay'ee isin jaaladhu. Baay'ee isin kabaju isiniin jedha. Baay'een keessan akka isin TikTokiin hojjenne nan beeka. Viidiyoo akka waraabne akkasuma immoo bakka likiskisii akka hin dhaabbanne jechaadha. Kaayyoo manaa baataniif kan beektan danuu keessantu jira. Isin jabaadha. Kaayyoo keessan galmaan gaahadhaayi. Waan dhaggeeffattaniif hedduutti akka galatuumaadha. Hiikii godhaa maamila koo ta'uu hin dagatinaa. Baay'ee isin jaaladha. Baay'ee isin kabaja. Hordoftoota chaanaalii kootiin jajjabeessuu hin dagatinaa isiniin jedha. Baay'ee turtii gaarii. Ciao.